amantaa islaamaa guddisuu keessatti aarsaan uummanni Oromoo kaffale maalidha? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtu nageenyi badhaadha. Kabajamtoota jajjaalatamtoota qaqqaaliiwwan babbareedoo ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii sanaan argamu. Hayyee viidiyoon irraa barnoota biraatiin walitti deebine. Innillee uummanni Oromoo kun amantaa islaamummaa guddisuu keessatti shoorri inni taphate maalidha? Karaa baratuutiin, karaa barsiisuutiin, akkasuma karaa barattoota barnoota irratti jabeessuutiin, ammallee barsiisota diinii irratti gadhaabuutiin aarsaan uummanni Oromoo kaffale maalidha waan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Maalidhaa fi uummanni Oromoo kun aarsaalee gurguddaa diinii islaamaa kanaaf kafalee akka amantaan islaamaa biyya kana keessa hiddi isaa gadhaabatee bakka hunda wal ga'u taasisuu keessatti qooda qaba waan ta'eef irraa dubbachuu barbaadee jechuudha. Akkuma beekamu Oromoon uummata arjaadha. Arjummaa uummata Oromoo namni Oromoo ta'e kamuu ni beeka. Wanti namni Oromoo ta'e kamuu arjummaa uummata Oromoo beekuuf waan irraa dhalate qofa osoo hin taane namnummaan bakka biraa dhalatee saba biraa ta'ee fedhu lammii biyya biraallee ta'ee uummata Oromoo keessa taa'ee jiruuf jireenya uummata Oromoo bultii oolmaa uummata Oromoo beeku arjummaa Oromoo ni beeka. Sababbiin isaallee uummanni Oromoo aadaa isaatti dubartoonni keenna fakkeenyaaf haawwanni keenna yoo nyaata bilcheessan yoo ammallee akkasumallee ilmaan isaanii nyaachisanii kan ka beela'e karaa bahuu danda'a. Namni bishaan na obaas jedha jedheeti nyaata lafa kaayan hin hambisan. Ka dhufee miti bar ka dhufe dhooggachoo osoo hin taane akka carraa ka beela'e na dhufa jechuudhaan waan namni akka tasaa dhufee nyaatu lafa kaayan jechuudha. Sambichaa miti Oromoon aadaa isiitti bishaan dhugaatii naa kenni jedhee namni dheebotee yoo karaa irraa itti gore bishaan qofa nama kennuuf safuudha. Bishaan namaan kennu bishaan sii kennanii nyaata sii kennanii nyaata gaarii kam akka ofii nyaatanii san bira dabarsanii silaa waan keessummaa qophaa'u waan manaa qabu irraa sii kennee dhadhaa irraa aannan irraa akkasuma buna gaarii sii dhaabee ga'etti waan carraa kan keetitti nyaadhuus hin jedhu. Waan guddaa sii godhe jedhee waan sii ta'e keessatti galata sitti ni himatu. Uummata arjaadha. Arjummaa uummata Oromoo beekamaadha. Kana ammoo ilmaan Oromoo viidiyoo kana ilaaltan keessattuu warri baadiyyaatti dhalattan hin beektan. Maatiin keessan, ollaan keessan akka ture namni ammoo keessummaa karaa deemtuu nama karaa deemee beela'e nama karaa deemee dheebote akkamitti akka simatuu fi gammachuudhaan miira gammachuu ta'e akka waan keessummaa inni jaalatu itti dhufetti kabajaan bakka kabajaa kaa'ee bishaan gaarii obaasuuf nyaata gaarii akka nyaachisaa ture hin beektan jechuudha. Warra katama dhalattan ammoo beekuu dhabuu dandeettanii xiqqoo katama yoo galanii asii wanti garaagaraallee nama wuxaa amaarummaan tunillee nama seenteeti gagguginni qalbiitii fi aadaa daddagachuun kun yoo nama keessa baate akka namni waan akkanaa kana hin godhin nama taasiste malee Oromoo qulqulluun Oromummaa isaa ammallee safuuf aadaa isaa beeku akka aadaa Oromootti Oromoon arjaadha. Beelaa nyaachisuudhaan beekama akkasumallee dheebotaa dheebuu baasuudhaan beekama. Kana keessatti ammoo diinii islaamaatiif gahee qabachuu keessatti ammoo bu'aan uummanni Oromoo godhan guddaadha. San keessaa tokkoffaa barattoota irraa yookaan barattoota diinii islaamaa xullaaba yookaan darasaan maatii gaarii, obboleewwan gaarii, obboleettiiwwan gaarii, abbaa gaarii fi ollaa gaarii osoo qaban qabeenya isaanii ka haadhaa fi abbaa isaa kan lafa dhiisanii keessaa ka'an waan uffatan bichaa fudhatanii deeman. Biyya namaa kana keessatti lafa bulanii diin kana barachuudhaaf yeroo 3-4 biyya isaaniitti nyaatan takka nyaataa lama nyaataa beelaa garaa isaanii marata diin kana baratan jechuudha. Diin baratanii aarsaatti kaffalanii osoo firaashii gaarii abbaan isaa qabu siree gaarii abbaa isaa lafa dhiisaniitti lafa gogaa irra barachiisanii diin kana baratan. Diin guddisuudhaaf barattoonni diin islaamaa qooda guddaa kaffalaniiran jechuudha. Kaleessa yeroo beekumsi islaamummaa kun hagam akka ta'e namni dheebuu diinii hin beekne keessatti illee akkasitti obsanii barataa turan. Sadarkaan irraa addunyaan qaroomtee nyaata yeroo 3-4 guyyaa keessatti nyaatan kana keessatti illee takkaaf lama nyaataati baratanii jechuudha. Akka namni ta'u sooshaal miidiyaa wantoota garaagaraa irra gabaabbatanii diiniif of kennanii barataa jiranii jechuudha. Diin babal'isuu keessatti barattoonni diinii obsi isaan qaban gahee guddaadha. San bichaa miti ammallee barsiisonni diinii barattoota of hundaan barsiisonni warri kaleessa akkasiin rakkatee obsee beela'ee cabee qabeenya maatii isaa sallaaluu didee
warra keessaa ba'e guddaa san laaluu didee iddoo gaarii bulu ka keessaa ka isan laaluu didee diin islaamaa mi'aa amantaa islaamummaa kana argee keessatti beela'ee keessatti dhoobate keessatti rakkateetiin barataa ture kun ammoo maal ta'a hin barata eega beekumsa horate hoo hin barsiisu beekumsa barsiisu kana keessatti maali waqtii barsiisan aalimman diin islaamaa kana waqtii akkanumatti na tola barsiisan waggaa 5 bira teettee waggaa 6 bira teettee waggaa 1 bira teettee waan baratan keessatti waan akkanaa naa kaffal jedhanii kiyyaan namarra gaafatamu namarra barbaadamu hin jiru. Namni baruutullee rabbiif jecha of qabee maatii isaa gaarii gadhiisee keessaa bahee cabee diin barata. Sheekni barsiisullee kaleessa akkasittillee cabee diin kana baratee arrallee deebi'ee rakkatee beelayaa miidhamaa hundaa ofii obsee osoo garaan isaa beela'u darsii irra jiru san geessuudhaaf itti obsee diin kana barsiisaa jechuudha. Sanbichaa miti diin kana warroota akkana obsanii baratan kana barsiisuu keessatti uummanni keenya aarsaa gurguddaa kaffale. Hawaasni keenya diinii osoo hin baranne diinii barsiisee akka as ga'an taa'e. Namni fakkeenyaaf yeroo biyyaa ba'u xalabaan ilmii kuni waan uffatuuf waan ittiin baratu malee waan biraatiin hin baatu. Yeroo bahetti ammoo ollaa isa hin beekne, gosa isa hin beekne, biyya isa hin beekne dhaqa. Yeroo kanatti namni islaamaa ofii qabee akka ilmoo isaa ilaalee ilmoo isaa nyaachisu nyaachise waan ilmoo isaatiif kennu kenne akka ilmoo isaa ija ilmoo isaatii ol ilaaleetti barsiisaa ture. Maaliidhaaf jaalala diiniif qabu irraa kan ka'e nama hin beekne Oromoon duraa arja isiniin jedheera nama hin beekne kana osoo biyya isaa hin gaafatin osoo eenyummaa isaa hin gaafatin diinii qofaaf qabanii akka ilma isaaniitti ilaalaa barsiisaa turanii jechuudha. Jazaan uummanni keenya diin guddisuu keessatti dalage wallaahi waan guddaadha. Nama guyyaa takka rabbiif jecha illee ta'e diin kana guddisuu keessatti shoora qabat rabbi jazaa isaa haa kaffalu. Akkasumallee ulamaa'ii kenneen haga guyyaa har'aatitti namni mindaa baasu tokko hin jiru. Qaama mootummaa ta'e, koree majlisaa ta'e, akkasuma dhaabbanni yookaan biyya alaa irraa ulamaa'ii biyya keessa jirtuuf mindaa isaanii baasee fi akka isaan diinii kana barsiisaniif diin kana babal'isaniif qooda batan hin jiru. Diin kana babal'isuu keessatti ulamaa'ii keenya kabajuu keessatti gaheen uummanni keenya taphatu wallaahi gahee guddaa waan himamuu miti. Ka farda qabu farda isaa tokkocha qabu irraa bu'ee kooraa waliin aalimaaf kennee ka sangaa takka qabu sangaa san irraa bahee aalimaaf kennee akka inni diin kana barsiisu ka mana qabu mana ofii irraa kutee kenneefi ka lafa qabu akka inni qofatu lafa kenneefi ka intala qabu intalatti kennee intalatti fuudhee bifa saniin aalimoota kenna akka isaan diin barsiisan taasisaa turanii jechuudha. Aarsaa gurguddaa diin kana guddisuudhaaf jaalala diiniif qabaniif jecha nama aalimaa kana biyya isaa osoo hin gaafatin lammummaa isaa osoo hin laalin waan fe'e yoo ta'e aalima ta'uu qofaan kabajanii nama diin qofa ta'uu jaalatanii jechuudha. Oromoo keessatti namni amantaa islaamummaa kana fedhu hin salaannillee ka ammallee islaamummaa kana hin jabeessinillee garuu nama diinii hin kabajas hin saalfatas hin sodaatas. Yeroo amma sooshaal miidiyaan babal'atee namni akka ta'u kana argu kana osoo hin taane ammallee namni lafarratti nama miidiyaan baraachu osoo hin taane namni lafarra ammallee lafa kutanii qotanii fi aalimni kun akka diin kana barsiisuu irraa duubatti hin deebine taasisanii aalimman kennallee itti rakkatanii diin kana barsiisanii bakka kanaan gahanii dhaloonni kun alhamdulillah biyyi keenya biyya diinii taate namni keenya nama islaamummaa maalummaa isaa beeku ta'e jechuudha. Kana bichaa osoo hin taane shoorri uummanni islaamaa diin islaamaa guddisuu keessatti qabatee masaajida ijaaruu keessatti iddoo salaataa qopheessuu keessatti gahee gurguddaa taphataniiru. Masjida ijaaruudhaaf ka muka qabu muka kennee, ka humna qabu humna kennee, ka maallaqa qabu maallaqa kennee, ka lafa qabu lafa kutee lafa xiyya irratti mana irratti ijaaraa jechuudhaan bifa kanaan ijaaranii namni ibaadaa keessatti dalagataa ture. Arrallee sa'aatii kanatti illee uummanni Oromoo masjidaaf, sheekaaf, barataa ilmiitiif wallaahi waan qabuun duubatti hin deebi'u. Kun ammoo galata isaanii himuu danda'u qabu. Namni diin baratu kun osoo hiriyyaan isaa sadarkaa guddaa irra akka gaarii uffatee, akka gaarii nyaatee, akka gaarii taphatee jiraatu uf qaqqabee wanti inni baratuu fi jaalala diinii qabu. Namni diin jaalatu kan nama diin baratu kan ammoo namni barsiisu.
namni barsiisu wanti obsee osoo waa san gaafatin osoo waa sarran eeggatin akkasiin barsiisuu fi jaalala diinii qabuu fi diin guddisuudhaaf kaayyoo waan qabuuf kana qofaa miti warroonni ulamaa ibsiisanii xalabaa nyaachisanii sheeka gargaaranii waan qaban masjiida ijaaranii mazallaa iddoo barataa itti baratu haala mijeessanii hawaasni walii galaa diin akka guddatu taasisan kun wallaahi jaalala diiniidhaaf qabanii alhamdulillah hawaasa akkanaa kana keessatti dhalachuun nama boonsa alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u kun ammoo aarsaa isaan diin kanaaf jecha kaffalanii jechuudha viidiyoo darbe keessatti islaamummaa maal nu fayyada jedhee isinitti himeetiin jira amma ammoo kana keessatti ammoo nuti ammoo ummanni oromoo islaamummaaf bu'aa inni buusan waan jedhu haa irraa hubattaniif viidiyoo kana isinitti kanaaf ummata keenya hedduu akka kiyyatti jazaan keessan guddaadha rabbiin jazaa keessan walumaa gala ummata oromoo bahaa seensatti kaabaa kibbatti isinii haa kafalu sanbichaa osoo hin taane warra karaa daandii jallinaa arganillee rabbi daandiitti haa deebisu warra guyyaa takka diiniif miidhamillee rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu jecha isin ummata qaaliidha diin guddisuu keessatti aarsaa kafaltaniitan hedduu nama gammachiisa rabbiinillee galata kan ulamaa'ota hedduu nuu kenneen seenaa bareeda warra qaban aadaa keenya guddisuu afaan keenya guddisuu keessatti warra aarsaa kaffalan qabsoo bilisummaa uummata oromoo keessatti warra aarsaa kaffalan hedduu ammallee beektotaalee akka oromiyaatti miti akka Itoophiyaa kanatti maqaa waamsisuu danda'an hedduu isaanii rabbiin nuu kenneetiin jira karaa diinal islaamii kanaanillee sababbiin rabbiin jazaa kaleessa abboonni keenya diin kanaaf jecha miidhamanii diin kanaaf jecha of qaban rabbiin of qabee namoota gaggaarii aaliman hedduu nuu kenneetiin jira kun badhaasa warra amma jiraniif hin jirrellee hedduu qabnaa jechuudha aaliman gaggaarii ka rabbiin nuuf kenne ummanni oromoo walumaa galatti ummata gaariidha akka kiyyatti hedduu isin jaaladha rabbiin isin haa jaalatu diin guddisuu keessatti qooda guddaa kaffattanii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh